Ashama akkam jirtu? Har'ammoo waa'ee sirna nyaataa daa'immanii keessaa nyaata dagaagina sammuu daa'immaniif hedduu fayyadan yookaan hedduu filatamoo ta'an kanneen gurguddoo ta'an irratti faayidaa isaanii waliin ilaalla. Mee guddina sammuu daa'immaniif qaroomina sammuu daa'immaniif nyaata akkamiitu gaariidha? Maal gochuu qabna kan jedhu akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Daa'imman saffisa ajaa'ibaatiin kan waa baranii fi waan arganiif dhaga'an salphumatti akka hapheetti sirriitti akka maxxanfatan qabatan kan ta'u namni daa'imman wajjin yeroo dabarse yookaan daa'imman beeku sirriitti ni beeka. Kun egaa maali? Daa'imman umurii kanatti guddinni sammuu isaanii ariitii guddaarra yookaan ispiidii guddaarra akka jiru agarsiisa. Guddinni dandeettii waa qabachuu fi waa yaaduu isaanii. Dagaaginni sammuu daa'immanii osoo daa'imman hin dhalatiin kan eegalu yoo ta'u, yeroo gadameessa haadhaa keessa jiran nyaata haati nyaattee haala yeroo ulfaa sanatu murteessa. Erga dhalatanii boodas immoo dagaaginni itti fufaa akkasumas saffisa guddaadhaan ni jiraata jechuudha. Erga dhalatanii booda immoo haala itti dhalatanii fi nyaata isaan nyaatan sirriitti murteessa. Dagaaginni sammuu yookaan guddinni sammuu kan waggaa jalqabaa daa'imman dandeettii qaama ofii ajajuu fi to'achuu akka horatan taasisa. Waggaa 3 itti aanan ammoo guddinni sammuu jechuudha. Kan daa'imman dandeettii waa hubachuu, dandeettii odeeffannoo argame hiika itti laachuu fi dalagaa barbaachisuuf itti fayyadamuu itti horatanidha. Yeroo dagaaginni fi guddinni sammuu fi qaamaa saffisaa jiru kanatti immoo ga'een nyaataa baay'ee olaanaa ta'uun shakkii tokko illee hin qabu. Kanaaf egaa yeroo guddinni dagaaginni sammuu ariitii guddaa keessa jiru kanatti nyaanni ga'ee olaanaa qaba jechuudha guddina sammuutiif. Gosi nyaataa hundi dagaagina sammuu daa'immaniif barbaachisaa ta'anis gosti nyaataa dhangaalee nyaata dagaagina sammuu keessatti ga'ee olaanaa qaban keessaa kanneen gurguddoon kan jalqabaa aannan itittuudha. Aannan itittuun yookaan itittuun aannanii dhangaalee akka pirootinii, ziinkii, kooliin, ayoodinii fi vaayitaaminoota B gosa hedduu of keessaa kan qabudha, kan badhaadhedha jechuudha. As keessaa akka fakkeenyaatti yoo taayiroidii ilaalle yookaan hormoonii taayiroodii jedhamu kan as keessa jiru dagaagina sammuuf adeemsa narviilee qaamaaf murteessaa waan ta'eef egaa hormoonii taayiroodii oomishuuf immoo ayoodiniin baay'ee barbaachisaadha. Ayoodiniin kun immoo itittuu keessa jira jechuudha. Akkasumas vaayitaaminoonni gosa B jedhaman hedduudha. Vaayitaaminoota B kompleeks jechuudhaan waamnamti. Dhangaaleen biroo kanneen itittuu keessa jiran kunneen seelonni narviilee sammuu fi dhaamsa deddeebisuu sirriitti akka dagaagan ni taasisu. Sammuun dhaamsa bifa qindaawaa fi saffisa qabuun akka deddeebisu godhu jechuudha. Kanaaf dandeettii guddina sammuu keessatti gahee olaanaa qabu. Kan lammaffaan kuduraalee garaagaraadha. Gosoota raafuu garaagaraa dabalatee kuduraaleen kanneen akka dinnichaa, mixaaxisaa fi kaarotii madda ayireenii, fooleetii fi vaayitaaminoota garaagaraa akka ta'an ni beekama. Dabalataanis kuduraaleen antioksidaantota garaagaraan kan badhaadhan waan ta'eef kun immoo seelonni narviilee sammuu fayya qabeessa ta'anii akka turan gochuun rakkoo fayyaa tokko malee saffisaan akka dagaagan taasisa. Daa'imman kuduraalee garaagaraa nyaachisuun dandeettii sammuutti waa qabachuu kan dagaagsu yoo ta'u rakkoo irraanfachuurree ni baraara jechuudha. Kan sadaffaan avokaadoodha. Waa'ee avokaadoo yeroo hedduu bal'inaan kaaseera. Avokaadoon zayitaan kan badhaadhee fi sammuun marsaa dhiigaa gahaa ta'e akka argatu yookaan akka qabaatu gochuun kutaaleen sammuu garaagaraa saffisaan akka dagaagan taasisa. Sammuun irri caalaan faatiidha. Faatii kana keessaa immoo faatiin miidhaa hin finne avokaadoo keessatti argama. Kun immoo guddina daa'immaniif baay'ee faayidaa olaanaa qaba guddina sammuu daa'immaniif. Fakkeenyaaf ooliik asiidii fi vaayitaaminoonni B kan avokaadoo keessatti sirriitti jiran keemikaalota garaagaraa of keessaa qabuun seelonni narviilee sammuu wantoota garaagaraatiin akka hin miidhamne taasisa. Antioksidaantis waan qabuuf jechuudha. Arfaffaan qurxummiidha. Qurxummii fi bu'aaleen qurxummii omeegaa 3 of keessaa qabu. Omeegaa 3dhaan badhaadhoodha. Kun immoo sammuu daa'immaniif akka inni saffisaan dalaguuf gahee olaanaa qaba. Waa'ee qurxummiis kophaatti dalageera waan ta'eef isa ilaaluu dandeessu. Qurxummiin faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaa kan jalqabaa omeegaa 3 qabaachuu isaati jechuudha. Garbiraan killee yookaan buphaadha. Killeen yookaan buphaan pirootinii dabalatee dhangaaleen hedduun achi keessa jiru kanneen akka kooliin, omeegaa 3 faati asiid, ziinkii fi vaayitaaminoota B gosa adda addaa
akka daa'imman dandeettii hubachuu fi xiyyeeffachuu olaanaa godhatan kan gargaaran hedduu qabu. Keessattuu keemikaalli kooliin jedhamu dagaagina sammuu saffisaa ta'ee fi dandeettii hubachuu, qayyabachuu, yaadachuu fi hiikkachuu olaanaa ta'e akka qabaatan gochuuf baay'ee murteessaadha. Kanaaf daa'imman guyyaatti buuphaa tokko yookaan lama yoo argatan baay'ee gaariidha jechuudha. Garbiraan looziidha yookaan ocholoonii kan jennu. Ocholooniin nyaata pirootinii fi ziinkiin badhaadhe kan ta'ee fi pirootiniin immoo dagaagina sammuu fayya qabeessaaf dandeettii yeroo dheeraaf waa qabachuu, waa yaadachuu dagaagsuuf gahee olaanaa qaba. Akkuma beektan kanneen akka baaqelaa, loozii, atara jedhaman kun daa'imman xixiqqoof iji isaaniin kennamu. Erga gara lallaafaa ta'etti jijjiiramanii booda kennama. Looziin illee ija isaa miti kan kennuufii qabnu. Dhadhaan loozii irraa qophaa'ee jira yookaan looziin bifa dhangala'aatti erga jijjiiramee booda daabboo fa'aa keessa kaa'anii kennuun gaariidha jechuudha. Garbiraan baaqelaa fi sanyii isaa. Gosti nyaataa kunneen dhangaalee nyaata dagaagina sammuu daa'immaniif barbaachisaa kanneen akka ziinkii, pirootinii, ayireenii, fooletii fi kooliin of keessaa qabu waan ta'eef nyaanni adda addaan kan baaqelaa fi sanyii isaa of keessaa qaban ittoolee dabalatee jechuudha. Ittoon baaqelaa irraa qophaa'ee, ittoon atara irraa qophaa'ee daa'imman yoo kenname faayidaa hedduu qaba jechuudha. Kanneen gurguddoo ta'anidha. Kana malees hedduu jiru. Isaan kana garuu sirriitti kennuun guddina yookaan dagaagina sammuu daa'immaniif hedduu fayyada. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Gaaffii yaada qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa. Turtii gaarii.